Qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa fi bulchiinsa magaalaa Adaamaatti raawwii hojii kurmaana tokkoffaa gamaggameera jechuun poolisiin beekse. Gabaasa Araarsoo Maamadiif Faayisaa Xiiqii. Kaayyoon gamaggama kana balaa tiraafikaa lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'u hir'isuuf to'annaan daandiirraa cimee seera maleeyyummaan akka baduuf gochuuf kan qophaa'edha jedhan. Itti gaafatamaan abbaa taayitaa geejjibaa godina Harargee lixaa obbo Saanii Raashidii fi diviiziniin to'annoo nageenya tiraafikaa qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa Saajin Olaanaa Warqinaa Sarbeessam. Balaan tiraafikaa balaa qabeenya irra ga'uu fi lubbuu namaa irra ga'u hir'isuudha. Kaayyoon isaa guddaan tokko. To'annaan daandii cimee seera dhablummaan akka badu godhuudhaaf kanarratti hojiileen gurguddoon hojjetaman keessa nageenya tiraafikaatii hojii ol qabate balaa du'aa hir'isuu balaan qabeenyaa akka irratti godhuu fi hojiileen nageenya tiraafikaa karaa to'annoo daandiitii fi kallattii cufaan akkamitti hojjetamaa jira kan jedhu. Kanaaf qindoominni seektaroota lamaan kana hojii kana waliin effectively hojjechuu irratti hagamta akka qindoominaan deemanis ka jedhu gadi fageenyaan kan qoratamanii jirani. Dhimma balaa tiraafikii irratti akkamitti hojjenna maal gochuun qabama kan jedhu akkasumas hubannoo hawaasaaf kennamu irratti hawaasni manneen barnootaa irratti balaa tiraafikii irraa of qusachuuf dhimma mirga isaa geejjibaa wal qabatee akkamiin ta'uu qaba kan jedhu baay'inaan irratti mari'annee kan turre ta'uu isaati. Raawwii hojii godina Harargee lixaatti gaggeeffame kana irratti to'attoonni nageenya tiraafikaa fi to'attoonni abbaa taayitaa geejjibaa aanaalee 15 fi magaalota 5 kan argaman ta'uu eeranii kanaaf hanqinaalee fi cimnoota jiran addaan baasuun kurmaana ittaanuu keessatti hanqinaalee mul'atan maqsuuf jedhameera. Qindoominni abbaa taayitaa geejjibaa godina irraa kaasee haga aanaatti tiraafikii poolisii keenya wajjin jiru haala gaariirra kan jiru darbee aanota tokko irratti dhimma xixiqqaa irratti walitti bu'uun yoo jiraate illee sadarkaa godinarraa kaasee haga aanaatti aanota 15 qabnuu fi magaala 5 irratti qindoominni jiru gaarii ta'uu isaati. Balaa tiraafikii hir'isuu irratti to'ataan abbaa taayitaa geejjibaas ta'ee tiraafikiin duwwaan balaa tiraafikii hambisuu yookaan hir'isuu akka hin dandeenye hawaasni hundi ga'ee mataasaa akkasumas konkolaachisaan hundi itti gaafatamummaa fudhatee balaa tiraafikii irratti akka lubbuun namaa hin dabarre ga'ee mataasaa fi dambii geejjibni abbaan taayitaa geejjibaa baasee seera tiraafikii kabajee konkolaachisuu qaba konkolaachisaan kamirree. To'attoonni dubbisne tokko yaada kennaniin riiformii geejjibaa lafa qabsiisuun rakkoolee geejjibaa hawaasa keenya mudatan furuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Gamaggama kanarratti bal'inaan wantoota nuuf ka'an fi dubdeebii nuuf kennaman kan ilaalchise itti deebinee wantoota gartee nuuf kaafaman amma asirratti rakkoolee jiran kan nuuf kaafaman dubdeebii nuuf kennaman haala gamaggamaatiin itti deebinee haala gaariin kana caalaa ummata keenya furmaata gama geejjibaatiin akka kennamuuf taasisuudha. Kanaaf to'ataan keenya fi abbaan taayitaa geejjibaa waliin ta'uudhaan keessattuu balaa tiraafikaa kana hir'isuudhaaf hojii gurguddaa hojjettee akka ciminaatittis wanti kennee jira jechuudha. Keessatti jalqaba buufata irraa kaasee hanga to'annaa daandiitti hojii gurguddaan hojjetamaniiti jiru. Akkasitti hojjetamanii malee immoo hanga barbaadame kan hin deemamne ta'uusaas akka hanqinaatitti wanti baay'een ni jira jechuudha. Taarifa laxxafatanii deemuu wal qabatee boolloo maxxanfachuu akka maxxanfatanii konkolaattonni boolloo maxxanfatanii akka deeman gochuu irratti fi buufata keessatti taarifa akka kafalchiisan gochuu dhabuun kunis akka hanqinaatitti waan ka'eef hojiiwwan kanarratti immoo xiyyeeffannaan kanaan booda akka irratti hojjetamuuf qophiin jirus baay'ee bareeda kan ta'e ta'uu isaati. Aanaalee hojii nageenya tiraafikaa kabachiisuu keessatti ga'ee irraa eegamu ba'aniif badhaasni fi beekamtiin kennameera.